Yoyyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofu Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa dhaqqabachaa. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti kan ilaallu akkuma yeroo darbe viidiyoo lama isiniif waraabeetiin jira. Waa'ee Telegram waalitiidha. Telegram waalitiin giveaway $400,000 qopheessee jira isinii jedheetiin jira. Qarshiin kun qarshii xiqqaadha miti. Garuu qarshii kanarratti akkamitti hirmaachuu dandeessanii kan jedhu immoo itti aansee viidiyoo lammaffaadhaa isiniif waraabeetu. Viidiyoo jalqabaa akkamitti irratti hirmaachuu dandeessan, akkamitti hojjechuu dandeessan waan jedhu isiniin dhaqqabe. Viidiyoo lammaffaa keessatti immoo giveaway kanarraa qarshii kan argachuudhaaf, qarshii doolaara kana irratti hirmaattanii argachuudhaaf wanta isin gochuu qabdan isiniin dhaqqabe. Har'a immoo dirqama Telegram wallet irratti wantoota isinitti himuudhaaf deemu kanneen sadeen yoo hin guutin gonkumayyuu doolaara tokko argachuu hin dandeessan. So yeroo keessan gubaatiin jirtanii jechuudha. So kanaaf wanti kun maalidha? Wanti isin beekuu qabdan dirqama maalidha kan jedhu isiniin dhaqqaba. Wantoonni kunniin boodarra Telegram walletiin giveaway gift fest jedhamu kanarratti gallakiseedha. So Telegram channel isaanii irrallee seentaniitiin maal fakkaata kan jedhu wajjin check goonee ni ilaalla. Wantoota kanneen garuu yoo hin raawwatin gonkumayyuu doolaara takkallee argachuu hin dandeessan. Kanaafiyyuu dogongoruu qabdan. Baay'een keessan leevilii dhibba yoo geessan yookaan immoo leevilii dhibba yoo darbitan doolaara irratti hirmaataniitiin jirtanii doolaara waan argattan isinitti fakkaata. No, kanaa miti. Akkamitti irratti hirmaataniitiin doolaara kana argachuudhaaf carraa kana keessa seenuu dandeessan kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Carraa kana kan baasu anaa miti. Isinis miti kan baasu Telegram walletidha. Carraa kanas kan dhiyeesse anaa miti, isinii miti, Telegram walletidha. So carraa kana immoo akkamitti namootaaf irra kan jedhan immoo poolisii isaanii, seera isaanii, ulaagaa isaanii kan baasu anaa miti, Telegram walletidha. Garuu isin wanta beekuu qabdan akkamitti karaa sirriidhaan irratti hirmaachuu qabna. Dirqama wantoota isinitti himuudhaaf deemu kanneen sadeen yoo hin raawwatin garuu gonkumayyuu doolaara kana, giveaway kana, badhaasa kana argachuu hin dandeessan. Badhaasa kanarraa doolaara 50 argachuu dandeessan, 200 argachuu dandeessan, 1000 argachuu dandeessan, 2000 argachuu dandeessan, 5000 argachuu dandeessan. Garuu wanti isin beekuu qabdan carraa kanarratti hirmaachuudhaaf, giveaway kanarratti hirmaachuudhaaf dirqama wantoota kanneen sadeen guutuu qabdan. Wantoonni kunniin maalidha? Isiniin dhaqqaba. Kanaan dura waa'ee kanaa isiniif hin ibsine waan ta'eef. Akkuma baay'een keessan beektan appilikeeshina tokko immoo isin barsiiseetiin jira. Buuzar app jedhama. Appilikeeshina kana warri hanga ammaatti banattanii hin eegaliin eegalaadha. Sababni isaas doolaara akka gaariitti kafalaatiin jira. Viidiyoo isiniif hojjedhe keessatti illee doolaara 16.8 baasee isinitti agarsiiseetiin jira. Direct jechuudha. Ni kafala ifoomseetiin jira. Garuu asirratti wanti isin beekuu qabdan guutumaan guututti pilaatfoormiin kun dhaabbachuu danda'a. Hanga inni dhaabbatutti hin eeginaatii dafaa hojjedhaa irraa baafadhaa. Qarshii keessanis qarshii 10 yoo darbitan, doolaara 10 yoo darbitan dafaati irraa baafadhaa. Sababni isaa maalidha isinitti fakkaata? Appilikeeshinoonni akkanaa kan dhufaniitiin qarshii nuuf kafalan kan successful ta'anii itti fufan jiran. Akkasuma immoo appilikeeshinoonni karatti dhaabbatan baay'een isaanii jiran. So kanaaf promooshinii hojjechaa jira waan ta'eef promooshinii kanarratti dafaatii doolaara keessan irraa hojjedhaa. Ergasii immoo yeroo isaan dhaaban gonkuma dhaabuu danda'a waan ta'eef doolaara irraa hojjetan san jalaa doolaara 10 yoo darbitan baafachaa deemaadha. Warroonni hin eegalin immoo akkamitti hojjechuu dandeessan, akkamitti immoo doolaara irra hojjetan baafachuu dandeessan viidiyoowwan kanneen lamaan ilaalaatii irraa fayyadamaadha. Har'a waa'ee Telegram walletii dirqama giveaway kanarratti hirmaachuudhaaf wanta isin sirreeffachuu qabdanii fi beekuu qabdan sadin ilaalla. Hanga dhumaatti dafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan. YouTube chaanaaliin kun keessanii kan hojii onlaayinii waa'ee teekinooloojii, kiriptookaransiiwwan adda addaa teekinooloojiidhaan wal qabatee wanta jiru odeeffannoo barnoota bal'aa kanarraa argachuu dandeessanidha. Subscribe gochuudhaan faamilii YouTube chaanaalii kanaa ta'uu hin dagatinadha. Akkanumallee viidiyoo kana like, share gochuu hin irraanfatinadha. Laayikiin sekendii tokkoo fi tokko yoo jettan like gootu. So kanaaf like gochuu hin irraanfatinadha. Daa'ima amma gara barnootichaadha. Egaa jalqaba irratti kan ilaallu wantoota kanneen sadeen maal guutuu qabdan kan jedhu ni ilaalla. Lammaffaa immoo Telegram walletiin appideetiiwwan adda addaa fiduu danda'a. Kanas eessaa argachuu dandeessan? Eessa irratti ilaaluu qabdan? Guyyaa guyyaadhaan appideetiiwwan haarawaa, wantoota haarawaa poostii gochaatiin jiru. So kanaaf isas eessaa argachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Dirqama immoo wantoota kanneen sadeen yoo hin raawwatin gonkumayyuu badhaasa kana irratti hirmaachuu hin dandeessan. Wantoonni kunniin maalidha? Wajjin ilaallaa jechuudha. Amma gara keessaatti seeni. Egaa carraa Telegram walletiin qopheesse kan bootii gift fest jedhamuun hojjetamu kanarratti yeroo hundayyuu ergaawwan darban
chaanala telegiraamaa qabanii gift feest news ka jedhu ni argama. Isa kana subscriber 250 ol kan qabudha. So wantoota haarawaa asirratti galakkisaatiin jiranii carraa kanaan dura doksiidhaa ture. Baay'een keessan ni beektanii irratti hirmaadhaa isin jechaatiin ture. Asirratti galakkisaniitiin jiran. Giveaway sun $10,000 akka ta'e akkanumallee total winneriin nama 2,693 akka ta'e so almost carraan kun xumurameetiin jira. Anis akkamitti irraa hirmaachuu dandeessan kan jedhu isin dhaqabeetiin jira. So kana argachuudhaaf immoo taaskiiwwan galakkifamantu jiru. Taaskiiwwan kunniin maalidha kan jedhu isin dhaqaba. Wanni chaanala isaanii kan telegiraamaa hordofaa isin jedhuuf wantoota haarawaa asirratti galakkisan. Fakkeenyaaf viidiyoo erga isiniif waraabee booda egaa wantoota haarawaa galakkisantu jiranii isaan maal fakkaatu kan jedhu isiniin dhaqaba jechuudha. Akkuma asirratti agartan wanti haarofni galakkisan ammas maalidha? $20,000 galakkisaniitiin jiran. Egaa $20,000 kan baasu giveaway qopheessaniitiin jiranii. Price pooliin isaa $20,000 in Apple, Tesla, Nvidia and Google stockidha. Isaan kanneen kan walitti hammateedha. So dhaabbattoota kanneentu maal godhe jechuudha? Beeksisee promote godhe. Applein akkanumallee Tesla, Nvidia fi Google stockittu promotionii kana keessatti argamaa jechuudha. So doolaara kana keessatti namoonni mo'achuu danda'an jedhameetiin kaa'ame nama 5,026. Namni ni mo'ata jedhameeti yaadamu. So kana keessatti hirmaachuudhaaf maal gochuu qabdan? Wanti kana isiniif ibsuuf egaa guyyaan carraan kun itti dhumatu immoo until December 28 December 28 irratti ni xumurama kan jechaatiin jiran. So kanaaf isin maal gochuu qabdanii kan jedhu isiniin haala qabu. Amma fakkeenyaaf $20,000 kanarratti namni mo'achuu qabu nama 5,026 jedhaniitiin jiran. So $20,000 kan qophaa'e. Egaa inni kun levelii 63 yeroo geessanidha inni kun kan argamu. So kanaaf isa kanarratti hirmaachuudhaaf maal gochuu qabdan? Dirqama namni levelii qofa waan guddifataniif levelii 100 qofa waan geessaniif kan argachuu ni dandeessanii kan jedhu inni ilaalamee keessa deemneetiin jechuudha. Egaa wantoota haarawaa asirratti hordofaadha. Giveawayin kun akka isin hin dabarre dhaggeeffata kan koo hojjettaniitiin akka hin geeffanne baay'een keessan taaskii qofa waan raawwattaniif yookaan immoo levelii keessan qofa waan guddifataniif doolaarri kun isin dhaqqabaas jettanii kan yaaddan jirtan kun dogongora. So kanaaf akkamitti irratti hirmaachuu dandeessa? Wantoota dirqama hojjechuu qabdan sadeen isiniin haala qabu. Gara pilee keetu kanarra kilik goone gara bootichaatti seena. Booticha gift feest jedhamu kan telegiraam waaleetiin qopheessee irra seenaa jechuudha. Asirratti wantoota sadii kan dogongoruu hin qabne. Carraa kanarratti namni hirmaachuu barbaadu asirratti jechuudha. So yeroo levelii 100 keessaniitiin levelii 100 irra yeroo geessan levelii 100 irra yeroo geessan wanta akkanaatu isinii dhufa kana isa argachuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqaba boodar waa ta'an achievement jedha wanti haarofni maaltu jiraadha yoo inza jedheetiin akkuma asirratti argartan levelii 100 caaluudhaaf maal gochuu qabdan what awaits you isinii jedha asirratti levelii keessan open godhachuudhaaf levelii 100 ol open godhachuudhaaf asirratti ilaaladha levelii 100 open godhachuudhaaf isa kana maal gootanii join the channel jettan isa kana kilik gochuudhaan channel isaanii join gootan akkuma asirratti agartan gift feest league kan jedhu ni argama channel isaanii kana join gochuudha isa kana join yoo gootan egaa salphamatti maal gootan jedhanii jirtan jechuudha so maal irratti argamtanii parsantiin levelii 100 fi tokko isiniif banama levelii 100 darbitanii levelii 100 irratti isa duratti isiniif ibsisan channel telegram channel isaanii san join yeroo gootan 100 fi tokko haala kanaas isiniif banama egaa warroonni baay'een keessan levelii 100 xumurreetiin jirra levelii 100 xumurreetiin jirra garuu amma maal hojjechuu akka qabnu hin beekne warroonni jettan levelii 100 erga geessanii booda levelii 100 irratti kilik gochuudhaan channel isaanii san join gochuudhaan deebitanii yeroo seentan haala kanaan bifa haarawaan isiniif bana so dirqama dollar maal gochuu qabdan isin jedheetiin jira levelii 100 ol darbuu qabdan amma fakkeenyaaf levelii 100 tokkodha kun kan kanaan dura 100 hojjanneetiin jirra waan ta'eef 100 fi tokkodha so 100 fi tokko jecha akkanuma itti fufa jechuudha hanga 200tti ammas hanga 200tti itti fufa so isaa kana daawwachuu hin dagatinaadha kan jalqabaa kanaadha levelii 100 erga xumurtanii booda levelii 100 irratti kilik gochuudhaan jalatti kan argitan dhaggeeffata kan koo channel telegram join godhaa isin jedha telegram isaanii kan channel isaanii join gochuudhaan parsantii kan itti fuulli ta'an akka isiniif banamu gochuu qabdan fuula kana jechuudha fuula kana ilaalaadha fuula kana keessatti illee giveaway garagaraatu argama giveaway baay'eetu argama giveaway kanneen irratti hirmaachaa deemtanii giveawayin kunniin immoo akkamitti bahu wanti lammaffaadha isin beekuu qabdan maalidha kan jedhu isiniin dhaqaba garuu ammas haala kanaan guyyaa 3 qofa xumuramee inni kun jechuudha inni jalqabaa kan beekuu qabdan chaansii 3 qabdan chaansii 3
Kan jalqabaa sun leeviliin jalqabaa kan leevilii tokko hanga dhibbaa kan argamu pireemiyeemii miti. Inni kun pireemiyeemiidha. Pireemiyeemiin kun akka isiniif banamuuf immoo leeviliin keessan dhibba erga xumurtanii booda haala kanaan isa dhumaa irratti chaanala isaanii kan telegiraamaa qofa taaskii san qofa karaawwattan isin ajajanii ergasii immoo fuula haarawattu haala kanaan isiniif banama. Fuulli kun haarofni kun maalidha? Pireemiyeem leeviliidha. Pireemiyeem leevilii kana keessatti warroota seenantu carraawwan isa jalqaba leevilii takka hanga dhibbaa keessatti doolaara argaman yookaan giveaway argaman boksiiwwan adda addaa sadarkaa adda addaa irratti argaman sandeen irratti hirmaachuudhaaf carraa kan qaban chaansii sadi kan qaban eenyudha warroota pirimeem leevilii irratti hirmaatanidha. Pirimeem leevilii kan jedhan dhibbaaf tokko hanga dhibba lamaatti. So isa kana maal gochuudhaan amma fakkeenyaaf dhibba tokko kileem kan jettu kanarra kilik godha ergasii immoo irratti hirmaadhaa jechuudha dhibbaaf tokko jechuudha. Asirratti immoo carraawwan argaman yookaan immoo asirratti isa kana kolleekti gootanii kana baay'een keessan ni beektan. Ergasii immoo iPhone 70 Pro Max giveaway irratti hirmaachuudhaaf dhibbaaf lammaffaa irratti argama. Kanaaf participate kan jettu kanarra kilik gochuudhaan irratti hirmaattan. You are participating isinii jira kanaan dura isiniif ibseetiin jira. Ergasii immoo isa taanutti darbaa dhibbaaf sadii irra ka'ee jira. Ergasii immoo claim godha. Ammas immoo giveaway Telegram giftii doolaara 10,000 kana irratti hirmaadha. Ammas participate godha. Ammas energy shannaaf kenna claim godha. Isa kana guutuu isa kana faana deemuudhaaf asirratti giveaway 50 sets of Telegram start kayru kanarratti illee participate godha. Isa kan haala kanaan claim godha irratti hirmaadhaa jechuudha. So participate godha. So hundi keessanuu isa kanneen claim participate gochuudhaan hanga levelii keessanii isin deemsise deemu qabdanii egaa isa durattidha giveaway doolaara kuma diidama Telegram giftii irratti hirmaachuudhaaf immoo participate kan jettu kanarra kilik godha. Ergasii immoo claim godha. Hedduu tokko salphaadha wantoota kanneen irratti hirmaachuudhaan ergasii immoo collect surprise kan jettu kanarra kilik godha. So asirratti ilaalaadha. Video jalqaba irratti isiniif warraabe irratti 23 tu argama giveaway 28 ture amma 46 ta'eetiin jira 46 keessaa 23 irratti hirmaadheetiin jira. So 46 keessaa 46 irratti yoo hirmaattan hedduu tokko carraan keessan bal'aadha mo'achuudhaaf. So isaan kanneen irratti received gochuudhaan ergasii immoo claim gootanii kan claim gochuu qabdan so isa received gochuu qabdan received gootanii isa immoo participate gochuu qabdan participate kan kana kilik gochuudhaan fakkeenyaaf inni kun doolaara 10,000 teaser gold giveaway dha. Participate kan kana irratti kilik gootan dhibbaaf 15ffaa gaheetiin jira ammuma kana jechuudha. So ergasii immoo isa kanas claim gootan ammas star give box dha. Give box kanallee asirratti ilaaluudhaan kan ittiin taphattanidha jechuudha. Baay'een keessan ni beektanii isa kanneen kan geemii ittiin taphattanidha. So isa kanneen haala kanaan claim participate gochaa received gochaa deemtan. Ergasii immoo i5 iPhone Air kan jedhu ni argama. iPhone idhaaf kan ta'e Airii isaa jechuudha. So isa irratti hirmaachuudhaaf claim egaa dhibbaaf 20 gaheetiin jira. Haala kanaan isa kana hundayyuu ni xumurtanii hanga 200tti kan jiru xumuraadha. Wanti haarofni yoo jiraate isin beeksisaa isa kana premium level keessa seenuu hin dagatinaadha. Levelii kana ammoo akkuma kanaan dura levelii jalqabaa irratti hojjechaa turtanidha. Kan itti hojjettan hedduu tokko salphaadha. Kanatti fayyadamaadha. Guyyaan hafee guyyaa 3 qofaadha. Wanti isin beekuu qabdan. Amma immoo kan ilaallu dhageeffata kan asumarra osoo jirtan jechuudha. Levelii kana irratti osoo argamtan levelii kana argachuudhaaf baay'een keessan ni beektan jedheeti yaada. Wanta kana argachuudhaaf warroonni barbaadan amma leveliin kan dhibba qofa irratti dhaabbata gubbaa kana irratti amma dhibbaaf 20 tokko gaheetiin jira. So gara levelii kanneen itti seenuudhaaf yeroo hundayyuu asumarra kilik gochuudhaan egaa warroonni fuula jalqabaa dhibba irratti argamtan dhibbi daka kanatti argamti isee irra kilik godhaati chaanala isaanii kan telegiraamaa yeroo join gootan haala kanaan fuulli haarofni dhibbaaf tokko kan jedhu dhibbaaf lama leveliin keessan isiniif dhufa. Asirratti wanta tokko beekuu qabdan how to win akkamiin mo'achuu dandeenya. How to win kan jettu kanarra kilik godhaati gaafa guyyaan carraan kun itti raawwatu maal fakkaata kan jedhu isin na dhaga'u. Akkuma asirratti argatan what is this game jedha. Mallattoo pilaasii kanarra kilik gootanii waa'ee isaa asirra dubbisuu dandeessa. How to play akkamitti hojjechuu dandeessan. Akkami play gochuu akka dandeessan asirratti ilaaluu dandeessan. Marji akkami gochuu akka dandeessan asirratti ilaaluu dandeessan. Waa'ee leeviliidha tokko dubbisuu dandeessan. Waa'ee enerjiidha asirratti mallattoo eda'uutu jira isarra kilik gootanii giveaway maal akka fakkaatu akkamitti akka hojjetu waa'ee boksiidha asirratti ilaaluu dandeessan. Egaa akkanumallee guyyaatti xumuramullee asirratti isiniif kaaya waa hundayyuu asirratti ilaaluu dandeessanii dubbisuu dandeessan inni kun isin fayyada waan ta'eef jechuudha. So guyyaan itti xumuramu immoo when are the result guyyaan result itti xumuramu yookaan guyyaan itti bahu yoomidha.
An fakkeenyaaf asirratti ilaalaa bal'isee isinitti agarsiisa. The game runs until December 28. December 28 irratti guyyaatti xumuramuudha. Giveaway kun hojiin isaa jechuudha. Egaa December 29 irratti immoo maal ta'a draw ta'a namootaaf addaan ni hiranii. December 31 hanga January 19tti immoo guyyaa itti akkuma doolaara isin hojjetaniitiin akkuma carraan kun isin dhaqabeetiin guyyaa itti isiniif hiranidha. So kanaaf doolarii keessan karaa Telegram walletii kan isiniif galu Telegram walletii qabaachuu qabdan. Asirratti wanta kana asirratti beekuu qabdan December 31 hanga January 19tti guyyaa itti prize isin argattan dollar isin giveaway kana keessatti argattan kan isiniif hiramu kan isiniif kennamu ta'a jechuudha. Asirratti wantoota kanneen ilaaluu hin dagatinaadha. Isa kana wanti isiniif ibsuuf akka hubattaniif jechuudha. Tokkoffaa irratti egaa levelii keessan dhibbaa fi dhibba ol ta'uu qabdanii hanga danda'ameen hanga 200tti levelii argamu hundayyuu xumuruudhaaf hojjedha namoota affeeraadha. Tokkoffaan isa kanaadha. Lammaffaa irratti immoo wanti isin beekuu qabdan hundi keessaniyyuu jechuudha. Hundi keessaniyyuu Telegram walletii qabaachuu qabdan. Lammaffaa irratti hundi keessaniyyuu akkaawuntii Telegram walleetiidha kan verify ta'e qabaachuu qabdan. Telegram walletii kan akka warra doolaara 11tti argama akkuma asirratti argattan isa kana baay'een keessan ni beektanii inni qaba jechuudhaan. So Telegram walletii banachuu qofa osoo taane verified kan ta'e ta'uu qaba. Verify taasisuudhaaf paaspoortii keessan national ID keessanitti fayyadamtanii kanaan dura akkamitti Telegram walletii banachuu dandeessan akkamitti verify taasisuu dandeessan kan jedhu isinii dhaqabeetiin jira. Egaa Telegram walletiin keessan isa kana yoo ta'e asirra carraa keessan asirra ilaaluu dandeessan. Share $400 kan jedhu asirratti ni mul'ata jechuudha. Asirratti kilik gochuudhaan keessa seenuu dandeessan gara gift feestii jechuudha. So Telegram walletii yoo hin qabaatin Telegram walletiin keessan kan verified ta'e yoo hin ta'in carraa kanarratti illee hirmaachuu hin dandeessanii karaa ittiin doolaara mo'atan illee isiniif galu hin jiru waan ta'eef isaanis Telegram walletii banadhaadha jedhanii kan beeksisan Telegram walletii banachuu fi verify gochuun dirqama keessanii akkamitti banachuu dandeessan kanaan dura full course isiniif hojjedheetiin jira irraa fayyadamaa. So lammaffaa irratti kan ilaalu isa kanaadha jechuudha. Sadaffaa irratti fi inni xumuraa immoo isiniin dhaqabu maalidha? Wanti isin dirqama hojjechuu qabdan maalidha kan jedhu amma isiniin dhaqabu sadaffaa irratti. So as keessaa ni baana. Sadaffaa irratti wanti isin beekuu qabdan guyyaa hundayyuu giveaway kan jedhu ni argama. Amma fakkeenyaaf /9 jedha. /9 kun giveaway amma qophaa'edha. So giveaway saglaffaa irratti kan argamu jechuudha. Giveaway meeqatu argama isin jedheetiin jira 46tu argama. 46 keessatti hirmaachuudhaaf levelii keessan hanga 200 geessisuu qabdan isin jechaatiin jira. Leveliin guddisuu danda'anii irratti adeemsa keessatti kan ilaalu danda'a. Hanga ammaatti levelii 200dha. 200 kana xumuruudhaaf immoo wanta gochuu qabdan jalqaba irratti isin agarsiisee jira. Sadaffaa irratti immoo jala irratti game ka jedhu irratti sa'aatii laakkayaa amma fakkeenyaaf sa'aatii 50 fi duwwaa 3 kan jedhu ni argama sa'aatii 50 jechuudha. So guyyaa lamaa fi akkas sa'aatii muraasaadha. So kanaafiyyuu give away saglaffaa jedhan. Give away saglaffaa kanneen asirra yeroo hundayyuu give away akkana kana yoo argitan asirra kilik gootan. Maaliif achirra levelii guddifachuun qofti gahaa miti. Give away saglaffaa irratti kan argamu amma fakkeenyaaf maalidha? Egaa akkuma asirratti agartan too wallet stock ka jedhudha. So isa kanarratti hirmaachuudhaaf wanti isin gochuu qabdan wantoota taaskiiwwan sadii raawwachuu qabdan. Kan doksiidha kaleessa isin dhaqabeetiin jira. Isin kun hammoo haarawaadha. Kan doksii xumuramee jennaan isa kanatti dhufe. Kanaan dura 8 kanaan dura darbeetiin jira. Kanaafis jedhanii hunda irratti hirmaachuudhaaf maal gootan yeroo hundayyuu duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa. Wanti haarofni asirratti yoo kan dhufu ta'e giveaway asirratti kan dhufu yoo ta'e haala kana sa'aatii laakee sa'aatiin kun osoo hin xumuramin giveaway kanarratti hirmaattanii asirra doolaara kana argachuudhaaf asirra kilik gootan. Ergasii immoo taaskii raawwadhaa isin jedha sadiitu jira sadeenuu ni raawwattan. Fakkeenyaaf asirratti ilaalan. Flow to wallet new on Telegram jedha. So flow godhaa isin jedha akkuma asirratti agartan asirra kilik gootan. Ergasii immoo leetaas goo kan jedhu kanarra kilik gootan. Ergasii immoo maal gootan flow gootan Telegram wallet isa kana jechuudha join gootan. Toon wallet news ka jedhamu subscriber 617 ol kan qabu flow gootan. Ergasii immoo ammas garanatti deebitan gara duubatti jechuudha. Asirratti flow gootanii jirtan waan ta'eef asirra kilik gochuudhaan ergasii immoo check ka jettu kanarra kilik gootan. Warroonni join godha. Ergasii immoo yeroo isin xumurtan haala kanaan okay isin jira. Subscribe gootaniitiin jirtanii okay isin jira duubatti deebitan. So amma isa kana raawwattanii jirtan waan ta'eef exchange technologized stock for 20 USDT in Telegram toon wallet isin jedha. So taaskii kana raawwachuudhaaf maal gootan complete the task ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara taaskichaatti deemtan. Kanaaf maal gochuu qabdan stock gochuu kan qabdan doolaara 20 qabaachuu qabdan jechuudha. Asirratti hirmaachuudhaaf doolaara 20 kun kan keessanidha garuu stock gootan. Kanaafiyyuu kana raawwachuudhaaf maal isin jedha leetaas goo isin jedha. Asirra kilik gootan.
asirratti ilaalaadha. Egaa asirra kilik gootanii doolaara 20 qabaachuu qabdan isin jedheetiin jira. Stookiin asirratti argaatiin jirtan. Stocks inda FTC kan jedhu ni argama. Akkanumallee core tokens kan jedhu ni argama. Isaan kanneen keessaa tokko irratti stock gootanii ol kaawwattan. Fakkeenyaaf Google X ni argama, Coin ni argama, baay'eetu argama jechuudha asirratti. Dakanatti immoo USDT ni argama. Isaan kanneen keessaa tokko irra filattanii Tesla ni argama asirratti ilaalaadha. Teslaan cryptocurrency of danda'e baay'een keessanii beektaniiti asirratti hirmaachuu dandeessan Tesla asirratti jechuudha. So maal gootanii asirratti baay'ee kan jedhu ni argama. Baay'ee kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa doolaara keessan kan ofirraa qabdan san garam gootan garanatti jijjiirtan. USDT amma fakkeenyaaf asirraa hin qabu waan ta'eef deposit godhuudhaan garanatti yookaan immoo baay'ee gochuudhaan cryptocurrency adda addaa irraa bitachuu ni danda'a. Swap kan godhan irraa argachuu ni danda'a. So kanaaf USDT qabdan garanatti jijjiiruudhaan asirratti hirmaachuu ni dandeessan jechuudha. Kana stock osoo gadiin garuu isa kanarratti hirmaachuu ni dandeessan. Stock kan gootan fakkeenyaaf Tesla ta'uu danda'a. Akkanumallee isaan biraas jiranii Nvidia jira, Google jira, Coin jira, so Apple jira, HOD jira, Amazon isaan kanneen hundarrayyuu kaawwachuu ni dandeessani. Kanaan dura warroonni qabdan jechuudha walletii keessan irraa USDT qabaachuu qabdanii so haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii isa kana stock osoo gadiin gonkumayyuu taaskii kana raawwachuu hin dandeessan jechuudha. Asirratti stock gootanii booda complete the task kayyatu kana rakkoo gootanii doolaara 20 dha kan kaa'u qabdan ergasii immoo check gootan. Check yeroo gootanii stock gootanii jirtan waan ta'eef isiniif raawwata. Amma fakkeenyaaf naaf hin raawwanne. So isa kanas raawwachuu hin dagatinaadha. Lammaffaa irratti kan argamudha. Sadaffaa irratti kan argamus amma isa kana erga raawwattanii booda gara sadaffaatti isin ceesisa. Sadaffaa irratti immoo maalidha jechuudha akkuma sanatti agartan isa kana price kana isin dhaqabeetiin jira kanaan dura baay'een keessan ni beektan miti wallet raffle ticket haala kanaan doolaarota kanneen keessa argachuu dandeessan doolaara 1000 irraa kaasee doolaara tokkollee namni argatu ni jira isaan kanneen akkuma price isin walitti sassaabataniitiin isiniif kennanii jechuudha giveaway kun kana fakkaata haala kanaan yeroo xumurtan congratulations isin jedha an doolaara 20 kana waan olin kaawwatiniif so naaf hin banamne so doolaara 20 kana doolaara 11 qofa qaba walletii kan korra bakka biraa irraa fudhadhee ergasii immoo isa kana stock gochuudhaan salphamatti carraa kanarratti hirmaachuu ni danda'a jechuudha. So carraawwan akkana asirratti argaman yoo ta'e jala kanarratti isaan kanneen sirriitti hojjechuu hin dagatina. Guyyaa guyyaadhaan check godhaa seenaati. Inni biraa immoo xumura irratti recommendationiif godhu taaskiiwwan kanneen asirra keessa argaman hundayyuu hojjechuudhaan kileem gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee levelii keessan guddifachuudhaaf isin gargaaru waan ta'eef enerjiiwwan kunniin isin gargaaranii isaan kanneen hundayyuu raawwachuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Egaa wanti haarofni yoo jiraate kan isin dhaqqabu ta'a kanarraa asirratti xumuree jira. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti gabaabinaan kan isinitti agarsiise Telegram wallet irratti badhaasa doolaara 400 kanarratti hirmaachuudhaaf as keessatti hirmaattanii irratti yeroo isaan carraa kana baasanitti carraa kana keessaa qarshii bareeda yookaan doolaara bareeda hojjechuudhaaf wantoota isin beekuu qabdan sadii akkanumallee dabalataa wantoota adda addaa isin dhaqqabeetiin jira. Akka irraa fayyadamtaniif bu'aa abdiin qaba. Wanti haarofni yoo jiraate yeroo adda addaa isin beeksisa isinis nu hordofuu hin dagatinaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube channel technology kan hojii online adda addaa irraa argachuu dandeessanidha. Kanaaf subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like gochuu hin irraanfatinaadha. Kanarraa asirratti xumurree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagaan jiraadha.